Intala sokkina dura. Nagaan waaqayyo waaqa jiraataa siniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetii chaanal akkam jirtu nagaa keessanii hannagaa kootti galata waaqayyo sinis baga nagaa keessan taatanii egaa viidiyoo kana yommuu argitan egaa maaltu akka isinitti dhaga'ame tilmaamuun nama hin rakkisu egaa manni barnootaa bara 2013 kanatti egaa barnoota isaanii dafanii xumuruu hin dandeenye innis egaa sababa koronaatiif ture haa ta'u garuu manni barumsaa Coobii sadarkaa tokkoffaa barnoota ishee haala gaariidhaan xumurtee jirti jechuudha kan bara 2013 egaa kana fakkaata haa ta'u garuu viidiyoo sagantaa garaa ture viidiyoon da waraabuun natti mijanne jechuudha kanumatti itti agarsiisuudhaaf isa yaadachiisuudhumaafidha malee jechuudha kana fakkaata nagaa fayyaata lafa jirtanitti turtiif yeroo gaarii qabaadha nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu miti channel immoo subscribe gochuudhaan viidiyoon inni gadhisu like gochuudhaan na bukkee dhaabachuu hin dagatiin asinin jechuun barbaada nagaa fayyaata. Maal goota? Anoo akka keetti mataa dheereffachuun barbaade warqee itti dhaadha. Ankeeyyuu dheeraadha maaliifidha warqee itti dhooftanii mataatti kan eenyu? Ammuma keen geessifadha dheeranii. Amman koomoo? Maal ankeeyyuu dheeraa miti mataan kee? Ankoomoo dheeraadha. Kanaafuu maatti gootaree? Animmoo yaaduma mataa uwwi. Mataa dheeraa miti? Kun dheeraa miti ankee? Ankoomoo? Waan jedhu garuu kana qixxeemu. Kanaaf dheereffachuudhaaf amma baala warqee itti dhooftaare? Lakki baala warqee itti nayiniiti. Mataa kee seeraanis madhaami kunuunfadhu. Galgala fashaashiitti dadhuraa fi dhadhaafaa dibadhu. Malee baalli warqee hin ta'u. Malee amman koo ga'uu barbaade mataan kee. Seeraan kunuunsuudha malee baalli warqee maal godhare? Yaaduma afaan warra biyya alaatti agarsiisuun barbaade ture. Akkana warra biyya alaa beektamu? Miti moo? Eenyu fa'aa beekta warra biyya alaa? Maqaa isaanii hin beeku fuula isaanii malee. Mataa isaanii. Eenyu fa'aa beekta? Biqqeefaa. Birqee beektamu? Hambaraa'u. Kanumaan beeka. Warra biyya alaa. Nagaan waaqayyo waaqa jiraataa siniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetii chaanal akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo sinis baga nagaa keessan taatan jechaati egaa irraa waan biyyaa tokkoon isinitti agarsiisuu barbaadeen egaa naannoo keessan jiraachuu danda'a jiraachuu dhiisuu mala naannoo keenyatti warqee jedhameetu waamama jechuudha kuni bifa garaagaraatiin hojjetama inni nama isinitti argisiisu kun bifa salphaatiin kan hojjetamedha kan duuganis hin jira jechuudha hirkifamee duugamanni kuni garuu karaa salphaatiin hin tumamaa jechuudha egaa bakka amma tumamaa jiru kuni mooyyee isaa keessa tumaa jiru mooyyee jedhama kuni inni keessa tumamaa jiru kuni immoo hammichoo isaa keessaa ba'aa jira jechuudha hammichoon kuni eegga keessaatti tumamee ba'ee mooyyee ta'a jechuudha. Amichoon kun immoo kan inni gargaaruu fi akka raaqataatti gargaara jechuudha. Hin nyaatamas gubbaasaa garri yoo daraaruudhaa baate akka dinnichaatti affeelameetu jechuudha. Kun akka kanatti tumamee erga ba'ee booda bakki hin qophaa'a bakki itti nammu jira. Gubbaan sammuu hin irraa muramee jiga kunoo kana fakkaataa jechuudha. Kuni tartiibaan hirraatii hin quncaa jechuudha. Erga irraati quncisanii booda mummuraniitu erga mummuramee irraati qollisaa kun jechuudha hin quncifama jechuudha irraati kuni erga quncifamee booda mu jechuudha kanuma mooyyee keessa tumamaa ture sana isatti gadi nammeetu achi keessatti hin caccabsasi gadi hin tumu erga tumanii booda gaa bakki qophaa'ee jiru sanatti hunduma isaayyuu naqaniitu waliin makanii wal qixxeessaniitu jechuudha. Deebisaniitu
baala warqeetiin shaffanu jechuudha. Erga kun butaan qophaa'e mukno kana fakkaata jechuudha. Kun egaa shaffanamee ukkafameetu baala warqeetiin torban lama haa ta'u guyyoota murtaawaa booda banameetu garagalfamee bakki jijjiiramee sanii booda bukaa'etti bifa garaagaraatiin goggogsanis cuuffamees nyaataaf oola midhaan itti dabalamee jechuudha.